Zoya shama akkam jirtu namoota messengerii irratti barreeffama adda addaa nutti barreessuu fi akkasumallee viidiyoo fi footoo adda addaa nutti erguun yeroo hojii keenyaa nu jeequ akkamiin otoo blocking godhin ofirraa dhoowwuu dandeenya. Inni nuuf barreessa garuu barreeffamni isaa nu bira hin ga'u. Footoo fi viidiyoolee nuuf ergaa nu bira hin ga'u qilleensuma irratti hafa jechuudha. Kanaafuu akkamitti otoo block goonee nama tokkollee ofitti hin dallasiisin jechuudha. Ofirraa itti dhoowwuu dandeessaniin isin barsiisa. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee gara page Facebookatiin Oxygen Media Network follow godhuu hin dagatina. Amma kallatti maan kara baromsaa isin dabarsa. Nafaana bu'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira. Messengerii irratti otoo bilookii tokkollee nama hin godhin akkamitti nama ofirraa dhoowwuu dandeenya. Namoota yeroo hojii keenyaa nu jeeqan jechuudha. Hayyama keenya malee yeroo adda addaa nurratti dawwalanii nu jeeqan akkasumallee footoo fi viidiyoo adda addaa nutti erganii nu jeeqan. Otoo bilook goonee nama tokkollee ofitti hin dallasiisin akkamitti akka ofirraa itti dhoowwuu dandeessan amma isin agarsiisa. Hanga dhuma viidiyoo kanatti hordofaan isiniin jedha. Like godhuun eegala. Tolee messengerii keenya kana keessa ni seenna hordoftoota kiyya yeroo tokkoofi. Sana booda messengerii keenya haala kanaan nuuf banaa jechuudha. Ani amma tokko marratti isin argisiisa. Isin immoo kan barbaadan steepiin isinitti argisu kana duwwaa hordoftanii jechuudha. Sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha. Mi'a nama fakkeenyaaf kiyyumarratti jechuudha. Ofirraa ogguree itti deebi'ellee akkamitti akka banatanillee isin argisiisa jechuudha. Akkamitti akka irraa kaaftanillee isin argisiisa jechuudha. Kanaafuu jechuudha Oromaan ka jedhu kanaan amma in ogguraa jechuudha yeroo tokkoof wanti inni natti barreessu akka natti hin seenneef nan ogguraa jechuudha. Tolee yeroo tokkoof irratti hin cuqaasaa jechuudha. Isumarra kanarratti cuqaastan jechuudha. Irra deebiin isin argisiisa sirriitti akka isiniif galuu fi isuma kanarra gadi cuqaasu nama ogguruu barbaaddan sanirra yeroo tokkoof ni cuqaasu. Sana booda haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Yeroo inni haala kanaan isiniif dhufe asirratti jechuudha messengerii tokko tokko warreen page irratti deebifatan haala kanaan isiniif dhufa. Akkasumallee warri Facebook profaayilii qabu jechuudha tuqaa sadii yookaan muraa sadii asirratti ni argatu. Jala kanallee kan isiniif fidu ni jira jechuudha. Bakkuma tuqaan sadii yookaan muraan sadii jiru ilaaltanii tuttanii jechuudha profaayila nama sanii fuulduraa jechuudha. Nama kanaatu jira mallattoo tanaa jira yeroo tokkoof irratti cuqaasaa jechuudha. Irratti cuqaaseen jira. Sana booda haala kanaan naa dhufa. Isinillee haaluma kanaan messengerii abbaa barbaadanii ofirraa ogguruu dandeessu. Yeroo inni haala kanaan isiniif dhufe maal gootan jala kanatti gadi buutu waa baay'ee jira gayyoo barbaadan jechuudha. Hordoftoota kiyya akka yeroo namni sun isinitti barreesse notification illee isinitti hin seenne godhatuu ni dandeessa yookaan sagalee qofallee irraa cufu ni dandeessanii jechuudha. Waa baay'ee as keessa jira gaa bal'inaan kan waliin ilaallu ta'u hundaa hordoftoota kiyya asirratti gadi buuna gaa amma bakki murteessan asii jechuudha. Bakki nama ofirraa itti dhoowwuu dandeessaniin namni isiniif barreessa garuu barreeffamni isaa qilleensuma irratti hafa dawwalus isiniin argatu jechuudha. Asirratti gadi buutu. Asirratti gadi buutanii restrict jettu tanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Amma restrict godhuu deemtanii jechuudha akka wanti tokko isinitti hin seenneef jechuudha. Sana booda haala kanaan profaayila nama sanillee gubbarratti isiniif fidaa jechuudha. Akkuma argitan maqaa keessa waliin asirratti Sellas of Oro maqaa kiyya waliin jechuudha without blocked zam jedhee haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Kanaafuu waa maal akka isiniif irraa ogguruu dandeessan hundaayyuu asirratti isiniif kaayee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya kunoo akkuma argitan asirratti move the chat out of sight nuun jedha jechuudha. Hide your activity. Akkasumas sadaffarratti leeroo gadi buunu maal nuun jedha unrestrict any time jedha jechuudha. So kanaafuu hunduma isaa jechuudha waan asirratti ilaaltan kana hundaayyuu jechuudha namni waan tokkoon akka isin arganneef jechuudha maal gootan asirratti gadi buutanii jechuudha. Hordoftoota kiyya restrict oro jedhee fakkeenyaaf namni nama jechuudha ifirraa dhoowwuuf deemu ofirraa guruuf deemu kun maquma kiyya yookaan messengeruma kiyya Oromaan ka jedhu kanaa jechuudha. Haala kanaan maqaa keessan jalqaba isiniif fidee jechuudha restrict oro jedhee maqaa nama saniif fuuldura isiniif kaa'aa jechuudha. Kanaafuu asirratti gadi bu'eeti maal godhaa restrict godhaa jechuudha yeroo tokkoof irratti cuqaasaa jechuudha. Sana booda jechuudha guutummaan guututtu haaluma kanaan haala isin argitan kanaan Oromaan is restricted naan jedhee jira jechuudha. Oromaan amma restricted ta'ee jira jechuudha. Namni kun barreessullee nan argatu dawwalullee nan argatu akkasumallee viidiyoo fi footollee yoo naaf erge nan argatu qilleensarratti hafaa jechuudha. Na bira hin ga'u isa biraanii deema na bira hin ga'u akkasumallee isa biraa namni kun akka an block godhellee waan tokko wanni itti beeksisu hin jiru jechuudha. Haala kanaan jechuudha yeroo hojii keessanii kabajatu
ni dandeessu jechuudha abbaa barbaadan osoo maaliif bilook na goote jedhee namni sitti mufatin jechuudha haala kanaan jechuudha namoota barbaadan ofirraa restrict godhuu ni dandeessu jechuudha fakkeenyaaf nama kana yoo ofirraa ugguruu barbaaduu baatan jechuudha notification nummaan akka isinitti seene sagalee malee bilbiluma keessatti akka argitan jechuudha fakkeenyaaf yeroo namoota adda addaa keessa jirtan wanti namni sun isiniif erge akka sagalee isinitti hin goone jechuudha yookaan akka xirri adda addaa isinitti hin dhagamne bilbiluma keessa cal jettee akka seentu akkamitti akka itti godhachuu dandeessan jechuudha asumarra dhuftanii jechuudha osoo as keessaa hin baane bakkuma ofirraa uggurtanii kana biraan jechuudha ol deebitanii asirratti maal gootanii notification and sound tajettu tan ni cuqaastu jechuudha yeroo tokko yeroo isin cuqaastan haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha amma akkuma argitan bilbilallee akkasumallee uggurri akkasumas miseejii waanuma kamiyyuu jechuudha eeyyama keessanii malee akka hin seenne godhatu ni dandeessu jechuudha kun akkuma argitan asirratti customize notification ka jedhu kana yeroo tokkoof ni cuftu jechuudha yeroo isin cuftan sana booda haala kanaan isiniif fidaa jechuudha mata duree mute this chat ka jedhu kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha chatii nama kana mute godhuu feeta jedhee isin gaafata jechuudha kanaafuu kun akkuma argitan filannoo baay'ee isiniif kenna gama gadiitti jechuudha daqiiqaa 15 akkasumallee sa'a tokko sa'a 8 fi sa'a 24 haaluma kanaan jechuudha hordoftoota kiyya sa'a barbaadan rakaatuu ni dandeessanii jechuudha hanga harka keessaniin deebitanii akka yeroo inni waa isinii namni sun waa isinitti erge sagaleen isinitti dhagamtu isin godhattanitti jechuudha akka ufiin irraa hin banamne illee godhatuu ni dandeessu fakkeenyaaf kan sa'a tokko kanarra yoo kaattan sa'a tokko boodan ufuma isaati sagaleen isinitti dhagahamaa jechuudha yeroo sa'aan tokko dhumate akkasumallee jala kanatti yoo gadi buutan jechuudha hamma dhumatti jechuudha hanga isin irratti deebifattanitti isa dhumaa kanarratti gadi buutanii jechuudha until chatting it ka jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha as keessatti halluu dibdanii jechuudha sana booda hanga isin deebistanii irraa kaaftanitti mute jechuudha akkasumallee sa'aan irra kaatu yoo barbaadan sa'a 2 3 sa'a 4 sa'a inni as keessatti isiniif kenne kan malee sa'a harka keessan irra kaatu yoo barbaadan until alarm tajettu tanarra kaayyattu jechuudha sana booda fakkeenyaaf yeroo nama sanirra kaayee haala kanaan okay naaf iftii jechuudha amma okay tanarra yoo nan tuqe jechuudha yeroo namni waa na erge jechuudha notification tokko malee jechuudha natti seenaa jechuudha kanaaf waan amma irratti tuquu waan hin barbaadiniif irraan deebaa jechuudha haala kanaan isinillee jechuudha hundaayyuu jechuudha notification illee ofirraa cufuu ni dandeessu jechuudha akkasumallee as keessaa osoo hin bahin jechuudha hordoftoota kiyyaa dhibee fi dawaallee wal faana finnee dhufnee waan ta'eef jechuudha nama kana eega akkanatti ofirraa uggurre yeroo uf jalaa baasuu barbaanne uggurrii jalaa baasuu barbaanne wanti hundinuu haga qabdi yeroo karchallee keessaa baasuu barbaanne akkamitti uggurrii jalaa baasuu dandeenya ka jettanillee ammuman isin argisiisa otoo as keessaa hin bahin jechuudha mee of duuba deebeen isin argisiisa namoonni baay'een yeroo as dhufe kan hin galleefitu jira messenger keessan keessa dhuftanii maqaa nama sanarra ni cuqaastu sana booda tuqaa kanarratti ni cuqaastu jechuudha sana booda haala kanaan isin dhufa suuta jettanii akkanatti ol harkistu jala kanatti gadi buutanii jechuudha block tajettu tana gubbatti jechuudha bakkuma reefun tana qolloftanii san gubbatti jechuudha unrestrict tajettu tanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha kun akkuma argitan amma jechuudha haala kanaan jechuudha amma banamee jira jechuudha akkuma argitan kun amma asirratti oromaanis unrestricted naan jedhee jira jechuudha reefu restricted ta'ee amma immoo unrestricted ta'ee jechuudha haala kanaan jechuudha jalaa baaftu jechuudha nama jalaa baaseen jira egaan hordoftoota kiyya baroomsi keenya kallattii adda addaatiin akka isiniif tamsa'aa jiru ni beektu jechuudha kanumaa wal qabatee jechuudha gara page Oxygen Media Networkitiin namoonni na hordofaa jirtan jechuudha baroomsa parsantaa 15 qofa argatanii kanaafu bal'ina baroomsa keenya YouTube irraa argattu jechuudha bilaashan baroomsa namni maallaqaan baratu bilaash achirratti baratu ni dandeessu jechuudha yeroo keessan baroomsaaf kennitanii yookaan sirritti hordoftan ta'ee salphumatti waan barbaadan baratuu ni dandeessu jechuudha warreen follow gootanii hangarraan hordoftanillee galatoomaan isiniin jedha kanaafu chaanaala keenya argatuuf page Facebook keenya jala eega seentanii watch now bakka jedhu kana cuqaasati kallatti maan gara YouTube keenya dhaquu ni dandeessu jechuudha subscribe gootanii achumaan viidiyoolee barnoota baay'ee tochi keessa jira achi keessan hordofuu ni dandeessu jechuudha akkasumallee warri page kana jalatti hordofaa jirtanillee hundumti keessan follow like share waliif gochuu hin dagatinaan isiniin jedha page kunis page baroomsaati akkuma argitan kun viidiyoolee barnoota waan bilbila keessanii wal qabatu baay'eetu asirratti illee isiniif gadhiifamaa jira asuma warreen hin beekne jechuudha page Oxygen Media Network deemaatiif follow godhaan isiniin jedha hordoftoota kiyya egaan hordoftoota keenya kabajamoo baroomsa irra isiniif qabadee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalle kana akka isin gammachiisuuf akka warra barattanillee abdiin qaba maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii keessaa ba'uu duwwaa osoo hin taane chaanaala
dinkii baromsa bilaash isiniif kennaa jiru kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan akkasumallee viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon kunillee yoo isinitti tole like godhuu hin dagatinaa akkasumas guruppii adda addaa irratti hiriyoota keessaniif share waliif gochuu hin dagatinaan. Namoonni baromsa hangarraa nu barsiisne isin jala darbe mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasuuf viidiyooleen barnoota kan hangarratti nu barsiisne dhibbatamaan as keessa jiru ilaaltanii waan bilbila keessanii wal qabatu hundaayyuu as keessan sirreeffatuu ni dandeessu. Akkasumallee waan as keessaa dhabdan komentii jalatti naaf barreessaa. Gaafii maamiltoonni keenya baay'inaan gaafatan ilaalee bifa viidiyootiin kan isiniif deebisu ta'a hordoftoota kiyya. Akkasumas namoonni chaanaala keenya lammaffaa hin beeknellee jechuudha hordoftoota kiyya Oxygen Media Network illee subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Chaanaala Oxygen Media Network jedhu chaanaala Oromaan jala yoo seentan jechuudha yeroo isin harkistan dhuma irratti haala kanaan argatu Oxygen Media Network ka jedhu kana jechuudha 5,000 fi gara maatii 150 qaba jechuudha. Kanaafuu jechuudha hordoftoota kiyya dhattanii kanallee subscribe nuuf godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon irraaf qopheeffadhe illee nasumarratti raawwata. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.